Jechi 42 study jedha. Study, okay? Study means to learn or read for knowledge jedha. Walumaa galatti study yeroo jennu barachuu jechuudha yookiin immoo read dubbisuu for knowledge. Beekumsaaf waa dubbisuun study jedhama jechuudha yookiin immoo walumaa galatti nuti yeroo jennu barachuu jennaan jechuudha. Afaan keenyatti yeroo jennu barachuu jennee hiiknu. Okay? Mee fakkeenya kana ilaallu. I study English. I study English. Ani afaan Ingiliffaa nan baradhaa jedha. Fakkeenyi itti aanu he studies math jedha. Inni herrega barataa. Okay? They study at home. Isaan manatti baratu jechuudha. Okay? So wantoonni kanneen akkuma reefu verbiidha. Study jennu kun verbiidha. Study jettu sababa I dhufeef. Okay? Yeroo hunda I ni dhufe akkuma jara plurality ta'a jenne. Okay, akkuma jara danuuti. Okay? Saniif study jenneeni verbii kanaani. Asitti immoo sababa singilii ta'eef studies jenne. Yeroo jecha study jettu. Okay? S itti daballu maal goone es itti daballee jechuudha asirratti s qofaa miti. So asirratti y baafne. Okay? San booda I galchine. San booda es itti daballee jechuudha. Studies. Maalifi yoo verbiin san y in xumurame yeroo hundaayyuu akkana goonaa jechuudha. Okay? Inni kunis plural waan ta'eefi ibsa isuma reefu ibsiisa kan mareefu sanii jechuudha. Garaagarummaan qabaatu. So akkaataa itti pronounce goonu haa ilaallamu. I study English. Okay? I study English. He studies math. Isa kana akkamitti dubbistan ammesin? Maths jettanii? No. Math. Math jennaa jechuudha. Biitee arraba keenyaatiin ilkee lameen duraa tuquudhaan qilleensa baafnaa jechuudha. He studies math. Akkas jennaa jechuudha. Inni herreega barata. Inni kun immoo they study at home. They study at home. Isaan manatti baratu jechuudha. Jechi biraa kan nuti beekuu qabnu akka nama afaan hin beeknetti jecha read jettu jechuudha. Read. Read jechuun dubbisuu jechuudha. Okay? So Ingiliffaa yoo kan ilaallu ta'e to look at and understand word in a book or paper jedha. To look at jechuun ilaaluudha yookiin immoo to understand hubachuudha. Words jechoota hubachuudha. In a book jechoota kitaabarra jiran kana hubachuudha jechuudha. Or papers yookiin immoo paper jechoota waraqarra jiru waraqaalee adda addarra jiru hubachuu ilaaluudhaan hubachuun dubbisuudha yamaa gabaabumatti. So fakkeenyi jalqabaa I read a book jedha. I read a book. Ani kitaaba nan dubbisa. Okay? She reads a story. She reads a story. Just to read one more time. I read a book. She reads a story. She reads a story. Do you read English? Do you read English? Mallattoo gaafii waan ta'eef jechuudha. Jechi inni itti aanu write jedha. Write. Dubbisuu barreeffame amma barreessuun maal akka ta'e beekuu qabna jechuudha. So write means to put words on paper with a pen or pencil. Kana jechuun to put words jechoota kaayuudha jechuudha. On paper waraqarra kaayuudha. With a pen qalamaan achirra kaayuudha jechuudha. Yookiin immoo pencil irsaasaan jechoota fidde waraqarra barreessuun sun write jedhama jedha. Walumaa galatti write jechuun barreessuudha. Akkaataan itti barreessinu jecha write jettu W dura finne W hin dubbattu jechuudha. Silentidha. Asumarraa kaanee dubbifna jechuudha. Write jennaan. Fakkeenya jalqabaa kana jedha. I write my name. Ani maqaa koo nan barreessaa. Okay? Fakkeenya itti aanu she writes a letter. She writes a letter. Isheen xalayaa barreessiti. They write in class. Isaan kutaa keessatti barreessu jechuudha.
So asirrattis wanni argitan waan wal fakkaataadha jechuudha. Okay, asirrattillee subjectiin waan ITF right jenne osoo asirrattillee subjectiin singular ta'e okay bakka I jennu kana odoo she fi he galchine right ta'e jechuudha akkuma asii garru kana jechuudha. Asirratti immoo bakka zee jettutti okay subjectii he dhaaf she yoo kan galchinu ta'e s to as dabalama jechuudha. Okay, amma seerri isaa mana ta'uu eegabarre booda gara pronunciation yookaan immoo akkaataa sirriitti itti dubbifamutti haa deebinu. Akkamitti dubbifna inni I write my name. I write my name. Jettanii she writes a letter. She writes a letter. Isheen maal gooti xalayaa barreessiti. They write in class. They write in class. Isaan kutaa keessatti barreessuu jechuudha. Jecha 45 gaadhee jirra. Innis say jedha. Say. Say means to speak words. Jou jechuun walumaa galatti jecha afaan keessaa baasuu jechuudha. Waan takka jechuu jechuudha walumaa galatti. Okay? To speak dubbachuu words jechoota ati dubbattu kun maal jedhama jechuu jechuudha walumaa galatti. Jechuu afaan keenyaan yookaan immoo jedhu jedha waan akkasii jechuudha. Okay? Inni akkas jettee dubbachuudhaaf he said jettee galte jechuudha. Isheen akkana jette she said. An akkanaan jedhe I said. Okay? Yookaan immoo wanni an jedhu jechuu barbaadde I say wanti isheen jettu okay waan dabree waan taane jechuudha. She says. Okay? He says jechaa deemna jechuudha. Walumaa galatti yoo fedhe immoo nam tokko akkana jedhi yoo siin jechuu barbaade say this. Okay? Yookaan immoo what do you say about this? Waa'ee kanaa maal jetta? Okay? Jechuu jetta jedhe waan akkasii jechuudha. Say jechuun. Fakkeenya wajjin ilaalle more clear ta'a. Okay, I said hello. I said hello. Nagaan jedhe. Nam tokko waan ati dura jetteen hin dhageenye ta'a. Ati hello jetteen hin dabarteet inni immoo sin dhageenye. What did you say? Yoo sin jedhe nam tokko maal jettee? I said hello. I said hello. Nagaan jedhe jetta jechuudha. Akkasuma yoo jecha biraa fayyadamne bakka hello jettu kana ati come here jettaa nam tokko as koottettaa namni sun sin dhageenye. What did you just say? Maal jette amma? Yookaan immoo what did you say? Maal jette? Siin jedhee si gaafate jechuudha. Afaan kun amma asirra polite miti. Afaan lolaa fakkaata jechuudha faranjii biratti yookaan immoo afaan kana nama dubbatu hunda biratti. Afaan nagaa godhuudhaaf maal goota? Sorry, what did you say? Dhiifama maal jette? Akkasii gaafatte jechuudha. Sorry, what did you just say? Dhiifama amma maal jette isa? Hoggaasan namichi maal deebisa? Maal siin jechuu danda'a? I said come here. I said come here. As koottu hin jedhe. Okay? Fakkeenyi taanu what did he say jedha. What did he say? Inni maal jedhe? Akkaataa itti dubbisne tii kana ni murree jechuudha. What did he say hin jenne jechuudha. What did he say? What did he say? Inni maal jedhe? They say yes. They say yes. Maal jechuudha? Isaan eeyyee jedhan yookiin immoo eeyyee jedhu. They say no. Isaan lakkii miti jedhan jettee dubbatuudhaaf akkas jette jechuudha. Let's read one more time. I said hello. What did he say? They say yes. Good. Here we are on 46. After me Jafar jira. Maal jedha? Tell. Tell. To give information or a story to someone. Information namaaf kennu yookiin immoo seenaa wahii namaaf himuudha jedhama. Garaagarummaan say fi amma tell maali? Say jechuun jechuudha waan takka jechuu. Telling immoo himuu. Okay? Fakkeenyaaf tell me about yourself. Tell me about your name. Tell me about your country. Yoo siin jedhamtu waa'ee biyya teetirraa naa himi. Okay? Tell me about your sister. Waa'ee obboleettii teetirraa naa himi. You can say a lot of things. Waan baay'ee jechuu dandeenya jechuudha. Keenya kan jalqabaa akkana jedha. Tell me your name. Tell me your name. Maqaa kee
naaf himi. Isa kana amma isin maal faa gochuu dandeessan? Maqaa isaa himiif jechuu barbaadan akkam gootan? Tell him your name. Maqaa kee isaaf himi jechuu barbaadde jechuudha. Mii kayyattu him qofa godhuudha asitti. Tell him your name. Maqaa kee isaaf himi. Okay? Waan biraa maal gochuu dandeenya? Fakkeenyaaf isuma kana maqaa kee isaaniif himi jechuu barbaade akkamiin godha? Tell them your name. Tell them isaaniif himiif maal? Your name. Maqaa kee isaaniif himi. Okay? Maqaa kee isheef himi yoon jechuu barbaade akkamiin jedha? Tell her. Okay. Tell her your name. Isaaf himi yoon jechuu barbaades tell him your name. Tell him your name ka jedhu tell him your name. Ishee yoo taate tell her your name. Tell her your name. Tell her your name. Tell her your name. Okay, akkas jenna. So asirratti tell me your name ka jedhu maqaa kee naaf himi anaatu si gaafatu jira jechuudha. So tell me your name. Okay. He tells a story. He tells a story. Inni seenaa hima. Story jechuun seenaadha. So tell ka jettu tell si taate jechuudha asirratti sababa hii jenneefi. Easy, right? Seerri kun salphaadha baay'ee. Okay. She tells me the truth. She tells me the truth. So just say you are right or wrong. Sirri dhokin sirri miti naan jedha. Hima kana dubbisuuf hin deema. She tells me the truth. Sirriidha. Bakkin sirriitti hin taane isa kana irratti jechuudha. The truth hin jennu truth. Truth. Okay? Jettani jaame al tokko truth. So she tells me the truth. She tells me the truth. Isheen dhugaa naaf himti jedha. Nan sobdu jechuu isiin amala isiitirraa himu jirta jechuudha. Okay? So waliin haa dubbisnu al tokko. Let's move one more time. Let's read one more time. Tell me your name. Tell me your name. He tells a story. So in addition to this, wantoonni jecha tell jettu kana wajjin wal qabsiistanii isin jechuu dandeessan yookiin immoo godhuu dandeessan maali? Fakkeenyaaf namni tokko manni kee eessa naa himi jechuu barbaade. Tell me where is your home? Tell me where is your home? Where is your home? Yookiin immoo eessa jiraatta naa himi isin jechuu barbaada. Tell me where do you live? Okay? Naa himi eessa jiraatta? Okay? Tell me the truth. Dhugaa naa himi. Okay? Don't lie to me. Nattiin kijibini. Okay, nan sobini. Please tell me the truth. Dhuguma naa himi jechuu barbaadde jechuudha. Okay? Tell me jecha jettuun jecha tell me yookiin immoo tell her, tell him jettuun waan baay'ee yookiin waan dila tokko haasa'uu dandeenya jechuudha. Isin immoo himoota mataa keessanii gaggabaabaa barreessuudhaan koomentii jala naaf kaayaa. Okay? Don't forget that. Inni raanfatina.